meeshaalee sadan amma isinitti agarsiisu kana namni qabateetu jiru yoo argattan daftanii poolisiitti himuu yookaan bakka sana baqachuu qabdu. Kan jalqabaa Flipper Zero jedhamti. Gargaarsa meeshaa kanaatiin yakka gurguddaa baay'eetu ittiin hojjetama. Utuu qaamaan waliin qunnamiin RFID fi NFC fakkeessuudhaan odeeffannoo hatti yookaan baasti. Fakkeenyaaf kanneen akka waraqaa eenyummaa, ATM kaardii yookiin bantuu garaagaraa fakkeessuudhaan seensi taasisuun akka haaraatti print gochuu dandeessi. Baay'ee kan nama dhibu meeshaa kana gargaaramuudhaan furtuu manaa fi waajjiraa ittiin bocuudhaan baasuu ni danda'ama. Inni kan biraan TV, bilbilaa fi kompiitara irratti vaayirasii hamaa fe'uudhaan balleessuu dandeessi. Inni lammaffaan waa'ee gabatee konkolaataa ofiin lakkoofsa gabatee isaa jijjiiruu Sales License Plate haa ilaallu. Gabatee konkolaataa kun elektrikalii waan ta'eef ofii isaatiin of jijjiiruu danda'a. Namni kamiyyuu akka salphaatti konkolaataadhaan yakka hojjetee miliquu fi lakkoofsa gabatee konkolaataa sanaas bifa duumessaa yookiin blur taasisuun salphaatti akka hin qabamne gochuu danda'a. Gabateen konkolaataa kun Amazon irratti gurguramaa jira. Haa ta'u malee gabatee kana biyyoota baay'ee irratti fayyadamuun seeraan ala. Sadaffaa irratti immoo meeshaa baay'ee hamaa ta'e USB kill jedhama. Yeroo tokko USB flash drive namni tokko kompiitaratti godhee kompiitara sana hojiin ala yeroo godhu arguu dandeessu. Meeshaan kun yookaan USB kill kan jedhamu kun humna ibsaa guddaa Great Lighting Power kompiitaratti gadhiisuun sekondiiwwan gabaaboo keessatti kompiitara sana hojiin ala taasisuu danda'a. Dabalataan immoo USB kill version 4 remotiin waan hojjetuuf baay'ee hamaadha. Flaashitti fayyadamtan isuma noormaali jechuudha. Kompiitara keessanitti gootu. Itti fuftanii rimootii gaafa tuqxan diivaayisii yookaan meeshaan elektirikii kamiyyuu balleessuu fi haagochuu danda'a. Bilbila kompiitaraa fi TV irratti vaayirasii garaagaraa irratti fe'uun akkasumas meeshaa elektirikii kamiiniyyuu balleessuu, gubuu, cuufuu fi banuu ni danda'a. Waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa nu hordofuu hin dagatinaa.